Of jireenyuma gola madamii keessaa ba'uuf galee Itoophiyaa biyya koo keessatti mana daabboo yoon banadhe manni daabboo bu'aa qaba. Manni daabboo je'an galii ammam galchuu danda'a laata? Yoo yaa ashamaa harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa yeroo baay'ee ijoolleen keenya biyya Arabaa teenyee dhugaa dubbachuudhaaf cinqatii hedduu keessa kan galluu fi mana ijaarrannee waan ta'e guggudhannee cinqatii mataa keenyatti kan ta'u sababni maali yoo jennee waa'ee hojiiti jechuudha. Waa'ee hojii nama tokko lama osoo hin taane parsantii 100 keessaa 75 yeroon gara Itoophiyaatti galee hojii akkamiin hojjedhaa kan jedhu yaaddoo tokko keenyatti. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi hojii tokko hojjechuudhaa fi kan milkooftu yoo of amansiistedha, yoo kutannoo qabaattedha. Kutannoo hin qabdu of hin amansiistu taanan waa'ee dhimma hojii keetii har'as borus iftaanis waan akkana suuqii banadhu, mana daabboo banadhu, horsiisa lukkuu eegaluu jettee nama mariisisaa deemta yoo ta'e inni kun ejjennoo hin qabdu waan ta'eef gara kufaatitti si geessa. Egaa obboleettii koo dhugaa dubbachuudhaa fi paartii waan irratti waa'ee hojii wal qabatee keessattuu dhiphina ijoollee keenya biyya Arabaa irraa kan ka'e paartii waanii horsiisa lukkuu fi hojiilee garagaraa viidiyoo hojjedhe. Har'a immoo paartii 2 keessatti Itoophiyaa keessatti galii giddugaleessa kan nu argamsiisu faayidaa kan qabu mana keenya hojii kan hojjennee mana keenya ofii keenya jijjiiruu kan dandeenyu jedhee kanan qabadhee dhufe mana daabbooti jechuudha. Mana daabboo kanaaf immoo maaltu nu barbaachisaa? Bu'aansaa agamii? Kisaaraa qabaa? Mana kireessinee moo gibbii mataa keenyatti immoo maal ka jedhu sirriitti ifan isinii godha. Maarreegaa viidiyoo kana agadhumaatti yoo dhaggeeffattan waa hedduu narraa barattu. Kanaan duras egaa baay'een keessanii baay'ee tokko galatoomii cinqatii hedduu keenya yaaddoo hedduu keenya furmaata nuu ta'aa jirtaa, nu gorsaa jirtaa. Paartii 2 paartii 3 ittuma nuufuu fi boone warri jettanillee isinillee galatoomaa. Warroonni gorsikuu fi wantoonni nan hojjedhu isin fayyadaa jiru baay'ee tokko galatoomaan isiniin jedha. Tole egaa gara barnoota keenyatti yoo deebine manni daabboo bu'aa qaba kan jedhuu fi jalqaba irratti akkuma dubbadhe hojii mana daabboo qofa osoo hin taane hojii tokko hojjechuu fi kutannoo mataa keetii qabaadhu. Namaan mari'achuu hin baay'isina. Keessattuu shamarran keenya biyya Arabaa irraa gara Itoophiyaa galtanii dhugaan isiniin jedha maallaqa haganan qabaa, hojii akkanaan banachuu barbaada jettanii yeroo biyya dhuftan namaan mariisisuu hin baay'isina jechuudha. Namni kaayyoo fi karoora keessan battalumatti isin daangessa jechuudha. Maaliif yoo namaan mari'achuu baay'istan suuqii tokko banadhu, mana daabboo tokko banadhu, horsiisa lukkuu eegaluu, maallaqa haganan qabaa, icciitii keessan guutuu fixxanii hittimtanii maallaqa haganan qabaa jettanii nama mariisistanii namni keenya Itoophiyaa keessatti maallaqa guddaadhaan hojii eegalii faayidaa argattaa itti milkooftaa kan jedhu parsantii 100 keessaa parsantii 25 isiniin jedha. Kanaaf egaa kutannoo ofii keessaniif kutannoo mataa keessanii qabaadhaa. Nan danda'a baqa. Nan danda'a suuqii yoon banadhes nan milkaa, mana ndaanqoo horsiisa ndaanqoo yoon eegales nan milkaa kan jedhuun ka'aasiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya manni daabboo bu'aa hin qabaa. Dhugaa dubbachuuf namoonni mana daabboo hojjechaa jiran namoota gaa'ila qaban, namoota sirriitti jireenya ofii jiraachaa jiranidha mana daabboo kan hojjetan jechuudha, itti milkaa'anii jechuudha. Kanaaf egaa mana daabboo kana hojjechuudhaa fi wanti jalqaba isin barbaachisu maashina daabboo guddaa isaati jechuudha. Daabboo hedduu baasuu kan danda'u. Daabboo kanas egaa hojjettanii maamila horattanii kaafee garagaraatti, mana nyaataa garagaraa akkasuma suuqii garagaraatti raabsitu jechuudha. Kana jechuun immoo daabboo tokko har'a fakkeenyaaf daabboo 300, 400, 500 aga 2000 hojjechuu dandeessu. Maashinni keessan humni keessanii fi maashinni keessan dandeenya waan isin dhibu miti. Garuu bakka garagaraatti waan hirtanii fi waanuma fedhe yoo ta'e mana daabboo yoo banattan seera qabeessan mana daabboo seera qabeessan maashina seera qabeessaa bitattanii yoo hojjettan mana kireeffattanii waanuma fedhe yoo ta'e 20 je'aan
waan hin dhabnedha jechuudha. Kanaaf egaa yeroo baay'ee ijoolleen keenya dhiphina osoo hin taane, yaaddoo osoo hin taane, biyya arabaatii hin galu jettanii waggaa itti daddabaluu osoo hin taane kutannoo mataa keessaniiti dhugaa dubbachuudhaaf. Itoophiyaa keessatti biyya arabaatii Itoophiyaatti deebi'uun kutannoo mataa keetitti. Itoophiyaa dhuftee immoo hojii tokko hojjetteetti milkaa'uun kutannoo mataa keetitti. Namni si gargaaru jireenya dhuunfaa keetii namni si gargaaru tokko yoo hin jiru. Jireenya dhuunfaa keetii kan hoogganu, jireenya dhuunfaa keetii ittiin milkaa'a jettee kan karoorfattu, kan itti milkaaftu si'i malee nama biraa miti. Kanaafi dhugaa dubbachuuf waa'umaafin isiniin jedhanii gorsa koo kana qabadhaan isiniin jedha. Namaan hin mari'atinaa yeroo baay'ee maallaqa keessattuu shamarran biyya arabaa irraa gallaanii dhugaa dubbachuudhaaf torbee tokko keessa maallaqa ganan qabaa 200 qabaa maalan qaba jettanii dursa namaan mari'attu. Namni sun immoo dhugaa dubbachuudhaaf kan maallaqa keessanii suuqii tokkoon bana 300 yoo jettanii namaan mari'attanii maatti goota 300 banta isiniin jedhee isin harkaa kuffisa. Kanaafi ofuma keessan mari'adhaa. Itoophiyaa keessatti hojii xiqqaa, hojii guddaa, hojii